Akkam jirtu har'a afur tuqaa tokko sadii qabannee dhiyaanneerra afur tokko sadii irratti qaroomina Giriikii Roomaa durii ilaalla. Paartii jalqabaa irratti qaroomina Meesopootaamiyaa ilaalleerra, qaroomina Hindii ilaalleerra, qaroomina Chaayinaa ilaalleetii jirra. Qaroominni Giriikoo Roomaa maalidha akka jedhu gabaabinaan asirratti ilaalla jechuudha. Qarooman uummattoota Giriikii fi Roomaa durii addunyaa irratti sadarkaa olaanaa irra kan turedha jechuudha. Qaroominni isaanii uummattooti Giriikii fi Roomaa durii qarooman hedduu waliin waan qabaniif qarooma Giriikoo Roomaa jedhamuun waamamaa ture jechuudha. Qaroomina Giriikii durii irraa kan eegallu yoo ta'e yookiin jalqaba irratti qarooma Giriikii durii kan ilaallu yoo ta'e qaroominni Giriikii durii bara 3000 dhaloota Kiristoos dura kan jalqabee fi naannoo galaana Eejiyaan jedhamutti kan dagaagedha jechuudha. Naannoo galaana kamitti? Eejiyaan kan jedhutti qaroominni durii hundi isaanii akkuma jalqaba isinitti hime qaroominni kan Meesopootaamiyaa, kan Chaayinaa, kan Hindii hundi isaanii laggeen wajjin kan wal qabatanidha yookiin qarqara laggeenii irratti kan bu'uureffatanidha jechuudha. Kan Hindii kunis kan Giriikii kunis naannoo galaana Eejiyaan jedhamutti kan dagaagedha jechuudha. Qaroominni isaanii Giriik biyya isaanii Heelaas yoo jedhan uummata isaanii immoo Heelaanota jechuun waamaa turan jechuudha. Giriikoti Heelaas jechuudhaan uummata isaanii immoo Heelaanota jechuun of waamaa turan jechuudha. Biyya Heelaas uummata Heelaanota jechuun jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun qarooma Giriikii durii qarooma Heelaanotaa jechuun kanneen barreessanis jiru jechuudha yookiin qarooma osoo Giriikiin jedhamin duranitti Heelaan jechuudha. Heelaanota qaroomina Heelaanotaa yookiin immoo qarooma Heelaas jechuun ibsutti itti turan jechuudha namooti barreessan tokko tokko. Hundeeffama qarooma Giriikiif bu'uura kan ta'e qaroomina Kireetii duriiti jechuudha. Qarooma Giriikii yeroo sanaatiif hundee kan ture yookiin immoo bu'uura kan ture Kireet duriidha jedhameeti beekama. Qaroomni Kireet maalla? Magaalaan Kireet galaana Meediteraaniyaan keessatti kan argamu ture jechuudha. Magaalaa naannoo galaana Meediteraaniyaanitti argamtu ture jechuudha. Haa ta'u malee magaalaan Kireet guutummaan addunyaa kana irraa dhabamtee jirti jechuudha. Yookiin immoo yeroo ammaa kana addunyaa irra magaalli Kireet jedhamtu hin jirtu jechuudha. Qaroomni Kireet durii maqaa qarooma Miinos jedhamuunis kan beekamu ture jechuudha. Qaroomni Kireetii yeroo sanatti maal jechuun beekama? Miinos jedhamuun kan beekamu ture jechuudha. Giriik durii madda qarooma adda addaati jechuudha. Giriik duriin qarooma adda addaan kan beekamte jechuudha. Yeroo sanatti qarooman adda addaa yeroo sanaa keessaa isaan beekamoon yaadota akka diimokiraasii, maaraatoonii, falaasama, herrega, baayoloojii, qorannoo dawaa fi seenaa barreessuu fa'i jechuudha. Fakkeenyaaf har'a yogguu ilaallu akka addunyaatti maaraatooniin eessatti jalqabe yoo jennu biyya Giriikii magaalaa Ateensitti jalqabe jechuudha. Jechooti baay'een nuti har'a ilaallu yookiin kitaabota adda addaatti dubbisnu baay'een isaanii jechoota Giriikii irraa kan dhufanidha yookiin qorannoowwan hedduun gara Giriik irraa kan dhufanidha jechuudha. Dabalataanis ogummaawwan akka halluu dibuu, bobbocaa adda addaa qopheessuu, fakkii kaasuu, walaloo barreessuu fi hojii faayaatiin daran beekamoo turan jechuudha warreen Giriikotaa. Uummati Giriik durii ijaarsa adda addaan addunyaa irratti baay'ee beekamootii turanii yookiin beekamtii olaanaa akka qaban turanii akkasumas amantii isaanii jabeeffachuu irratti baay'ee cimoo akka turanidha jechuudha yookiin baay'ee akka beekaman turan jechuudha warreen Giriikii. Keessattuu ogummaa bobboca amantii isaanii wajjin wal qabatu qopheessuu fi kadhannaa guyyoota ayyaana geggeessuunis ni beekamu jechuudha. Gaddaaf gammachuu kan ittiin ibsatan faaya adda addaa fayyadamaa turan jechuudha. Gadda isaanii ibsachuuf yookiin immoo gammachuu isaanii ibsachuuf faaya fayyadamaa turan jechuudha. Kun asirratti arginu kun ijaarsa bobboca Giriik durii kanneen agarsiisanna. Akkaataa isaan itti manneen ijaaranii fi bobbocaawwan isaanii haala kanaan arguutti dandeenya jechuudha yookiin kan qarooma durii haala kanaan ilaaluutti dandeenya jechuudha. Akkuma argitan asirratti suura adda addaallee kan ofirraa qabudha bobboci kuni. Suurota namaa fi suurota fardeenii waan adda addaa waan ofirraa qabudha. Bobboca Giriik qarooma Giriik durii ibsan keessaa kun tokkodha jechuudha. Giriik durii addunyaa irratti qarooma baay'ee ittiin beekaman yaada diimokiraasii maddisiisuudha jechuudha. Fakkeenyaaf jechi diimokiraasii jedhu kun jecha afaan Giriik irraa dhufe jettanii kutaa 5 irratti siiviik irratti barataniitu deemoosii fi kiraatos isa jedhurraa dhufe jettanii barataniitu jechi diimokiraasii jedhus qarooma Giriik durii irraa kan maddedha jechuudha. Jechi diimokiraasii jedhu jecha tishuu lamarraa afaan Giriikii yoo ta'u jechoota diimoo fi kiraatos irraa kan ijaaramedha jechuudha. Haaluma kanaan jechi diimoo jedhu uummata jechuu yoo ta'u jechi kiraatos jedhu immoo aangoo kan agarsiisu ta'uudha jechuudha yookiin immoo aangoon kan uummataati akka jechuudha diimokiraatos jechuuni. Kun jecha walumaa galatti qarooma bara Giriikii durii keessatti diimokiraatos jechi jedhu bulchiinsa uummataa jechuu akka ta'e kan ibsu yookiin immoo aangoon kan uummataati akka jechuutti kan fudhatamudha jechuudha. Diimokiraasiin Giriikii durii bulchiinsa diimokiraasii ammayyaa waliin tokkummaa fi garaagarummaa adda addaa kan qabudha jechuudha.
Maaltu Dimookiraasiin Giriikii durii bulchiinsa dimookiraasii ammayyaa wajjin tokkummaas qaba, garaagarummaas immoo ni qaba jechuudha. Tokkummaa lamaan isaanii qaban keessaa tokkummaa isaanii yookiin walitti dhufeenyi isaan qaban dhimmoota adda addaa irratti uummata hirmaachisu yookiin uummati akka hirmaatu taasisu jechuudha. Ofiin akka murteeffatan taasisu, uummati waan barbaadu ofiin akka murteeffatu taasisu jechuudha. Bulchiinsa uummataa waan jedhameef jechuudha. Dimookiraatas jechuun sagalee caalmaaf bitamuu yookiin immoo wanti ta'e tokko yoo raawwatame yookiin filannaan ta'e yoo raawwatame sagalee harki caalu kan irratti kenname akka raawwatamu taasisu jechuudha. Aangoon seeraan daangeffamaa ta'uu fa'i jechuudha. Sirna bulchiinsa uummataa keessatti aangoon seeraan akka daangeffamu gochuun isa ijoo ture jechuudha. Akkuma wantoota adda addaa irratti wal fakkaatan karaa immoo garaagarummaa qaban qabu jechuudha. Qaroominni Giriikii inni kunis garaagarummaan isaanii maalidha? Dimookiraasii Giriikii durii fi dimookiraasii ammayyaa gidduu garaagarummaa jiru gabatee kana keessatti akka gaditti ilaalla jechuudha. Ka durii fi ka ammaa gidduu garaagarummaa jiru. Qaroomina Giriikii durii irratti uummanni kallattiin keessatti hirmaatudha. Dimookiraasii ammayyaa keessatti immoo uummanni karaa bakka bu'oota uummataan hirmaannaa taasisa jechuudha. Fakkeenyaaf biyya keenya Itoophiyaa yoo fudhanne dimookiraasiin jira biyya keenya kan jennu paarlamaa keessatti manni maree bakka bu'oota uummataa nama 500 qofatu hirmaata. Namooti 500 kun eenyuun bakka bu'u? Uummata Itoophiyaa kuma miiliyoona 100 olitti tilmaamu uummata Itoophiyaa kana bakka bu'u jechuudha. Paarlamaa sana keessa kanneen jirani yoo xiqqaate namni tokko nama kuma 100 bakka bu'eetu kan inni bakka sana jiru jechuudha. Kan Hindiin Giriikii durii irratti garuu uummanni maalla kallattiidhaan hirmaata jechuudha. Kan isa ammayyaa irratti karaa bakka bu'aa isaati kan hirmaatu. Garaagarummaa isaanii adda baraan dhiirota ga'eessa ta'an qofatu hirmaatu jechuudha. Yookiin immoo namoota umuriin isaanii irraa yookiin umuriin isaanii baay'ee giddu galeessa irra jirutu hirmaata jechuudha. Kan ammaa keessatti mirga hirmaachuu lammiilee hundaaf kenna jechuudha. Mirgi hirmaachuu lammiilee hundaaf kenna. Fakkeenyaaf akka Itoophiyaatti yoo fudhanne lammiin tokko mootummaa isa bulchu filachuudhaaf umuriin isaa waggaa 18 ta'uutii qabaa jedha. 18 ol darbinaan mirga ofiisaa waan barbaade filachuutii qabaa jechuudha. Inni kunis garaagarummaa isaaniidha jechuudha. Lammiilee hunda hin hirmaachisu jechuudha. Dimookiraasiin Giriikii durii lammiilee hunda hin hirmaachisu. Dimookiraasiin ammayyaa immoo lammiileen hundi waggaa 18 ol ta'an akka hirmaatan kan eeyyamudha jechuudha. Yookiin lammiilee waggaan isaanii kanaa ol ta'an kan hirmaachisudha jechuudha. Inni kun warreen kan hirmaachisan irra caalatti ga'eessota yookiin dhiirota qofa kan hirmaachisu sanarratti iyyuu ga'eessota kan hirmaachisu jechuudha. Inni kun xiqqoo garaagarummaa isaan qabanidha jechuudha. Giriikii durii hayyoota hedduu addunyaa irratti hojii garaagaraan beekaman kan qabdu ture jechuudha. Isaan keessa Herodotas yeroo adda addaatti maqaa kana dhageessaniiti maltu. Herodotas bara 484 hanga 425tti dhaloota Kiristoos dura nama jiraatee fi seenaa barreessaa waan tureef abbaa seenaa jedhamee waamama jechuudha. Abbaa seenaa jechuudhaan baay'ee beekama jechuudha. Namichi Herodotas jennu kuni inni adda biraan Hippokrates maqaa kanas yeroo adda addaatti dhageessaniitu bara 460 hanga 357 dhaloota Kiristoos dura nama jiraachaa turee fi abbaa qorannaa dawaa adda addaa nama turedha. Yookiin immoo qorichawwan hedduu kalaquudhaan yookiin uumuudhaan nama beekamtii qabu ture jechuudha. Biyya Hindii keessatti yookiin qarooma Hindii durii keessatti akkasuma qarooma Hindii miti dogoggora qarooma Giriikii keessatti jechuu kiyya Homer barreessaa walaloo beekamaa bara sanaa kan turedha jechuudha. Homer nami jedhamu immoo barreessaa walaloo beekamaa yeroo sanatti turedha jechuudha biyya Giriikii keessatti. Dabalataan Sookrates kan jennus bara 470 hanga 399tti dhaloota Kiristoos dura nama ture. Pilaatoo bara 427 hanga 347tti fi Aristootil immoo bara 384 hanga 322tti qarooma Giriikii durii keessatti hayyoota ga'ee olaanaa addunyaa gumaachaa turan jechuudha. Warreen amma kaasne kuni yookiin immoo Hippokrates kan jenne kuni Homer kan jenne kun also Herodotus akkasumas Pilaatoo, Sookrates, Aristootil qaroomina Giriikii keessatti namoota bal'inaan beekamoo turan jechuudha. Qaroominni Giriikii durii qaroomina magaalotaa jedhamuun beekama jechuudha. Yookiin qaroominni misoomii biyya sanatti gaggeeffamaa ture qaroomina magaalotaa jedhamuun bal'inaan kan beekamu ture jechuudha. Sababni isaas magaalonni hundinuu bulchiinsa mataa isaanii waan qabaniifidha jechuudha. Magaalonni hundinuu maal qabu? Bulchiinsa mataa isaanii waan qabaniif qaroomina magaalotaa jedhamuun kan beekamu ture jechuudha. Magaalonni Giriikii durii poolis jedhamuun waamamu ture jechuudha. Magaalonni Giriikii durii poolis jedhamu yookiin amma magaalota jennamni magaalaa Finfinnee magaalaa akkanaan aansaanii poolis jedhamuun waamamu ture jechuudha. Bulchiinsi magaalota Giriikii durii gandoota baadiyyaas ni dabalata ture jechuudha. Yookiin
yeroo sanatti bulchiinsi ture baadiyyaas kan of jalatti qabate ture jechuudha. Gandoonni baadiyyaa kunneen qonnaan jiraatu ture. Qonnaan bultoonni kunis madda galii mootummaa magaalaa Giriik ta'uun utubaa turanii jiru jechuudha, yookiin galiin isaan argatan mootummaa Giriikii baay'ee kan utubaa turedha jechuudha. Dabalataan magaalonni Giriikii durii hojii daldalaa keessaa fi alaan galii isaanii gabbifachaa turaniiru jechuudha. Gara biyyoota alaatti gurguruudhaan yookiin wantoota gabaa biyyoota Awurooppaaf dhiyeessuudhaan daldala isaanii gabbifachaa turan jechuudha. Magaalonni gurguddoon bara sana Ateensii fi Ispaartaa jedhamuun beekamu jechuudha. Ateensi bakka itti dorgommiin Olompikii yookiin immoo maaraatooniin jalqabe ta'uusaa hedduun keessan ni beektu. Ateensii fi Ispaartaa jedhamuun beekamu jechuudha. Magaalonni gurguddoon biyya biyya Giriikitti argamanii. Ateensi magaala guddoo waan taateef akka wiirtuu bulchiinsa Giriik durii taatee fudhatamaa turte jechuudha. Yeroo sanatti magaalonni Giriik durii amaloota adda addaa qabu jechuudha. Amaloota kanneen keessa wal waraanuun isa tokkodha jechuudha. Magaaloti kun akkuma baay'ina qaban rakkoon isaan gidduutti yeroo jiraatuttis wal waraanuun immoo rakkoo isaanii isa adda biraa ture jechuudha. Fakkeenyaaf magaalli Ispaartaa fi Ateensi yeroo hedduu wal waraanaa turaniiti jiru. Sababa yeroo adda addaa lola walirratti bananiif dallaa tajaajila diinaa irraa ittisuuf oolu magaalota isaaniitti marsanii ijaaranii turan jechuudha. Akkuma dallaa Chaayinaa jennee ilaalle dallaan Chaayinaa kiiloomeetira 7,400 bal'ata jennee ilaalle sana warri Ispaartaa fi Ateensis immoo lola sana dhaabuuf jecha maal ijaarratanii ture? Daangaa ijaarratanii ture jechuudha. Mootummaan Ispaartaa dubartoota waraanaaf leenjisuun beekamaa jechuudha. Maaltu asitti immoo dubartootatu waraanaaf leenji'a jechuudha irra caalmaatti. Haaluma kanaan dubartoonni waraana garaagaraa irratti hirmaataa turaniiru jechuudha. Biyya Giriikii magaalaa Ispaartaa kana keessatti. Giriik durii biyyoota akka Misir bara 332tti dhaloota Kiristoos booddee, inni kun immoo booddeedha jechuudha. Kan hangamatti ilaalaa turre dhaloota Kiristoos dura ture, amma immoo dhaloota Kiristoos booddeedha kan nuti ilaaluu eegalle jechuudha. Irratti waraana banuun weerara gaggeessaa turte jechuudha. Biyyi Giriik achi Awurooppaa irraa ka'uudhaan gara kam dhufu? Gara Afrikaa dhufuudhaan Ijipti irratti yookiin Masirii irratti waraana labsaatti turte jechuudha. Bara 332tti barsiisonni adda addaa hawaasa magaalaa Giriik durii kanneen lola jaallatan jechuun ibsu jechuudha. Warreen Giriikiin warra maal jaallatu? Warra waraana jaallatu jechuun ibsaati turan jechuudha. Dhumarratti qaroominni Giriikii durii sababa waraana adda addaatiin dadhabaa dhufuun humnoota alaa ofirraa ittisuu hin dandeenye jechuudha. Qaroomni Giriikiin wal waraansii keessatti babal'achaa dhufuudhaan akkasumas immoo dadhabaa dhufuudhaan humnoota bakkeerraa itti dhufan ofirraa ittisuu hin dandeenye jechuudha. Haaluma kanaan qaroomni Giriikii durii sababa weerara Pershiyaanotaan jaarraa ja'affaa keessa dhaloota Kiristoos booda jechuudha barbadaa'uutii danda'eera jechuudha. Deebi'ee bakkatti deebi'uu hin dandeenye jaarraa ja'affaa yookiin bara 600 jennu keessatti jechuudha. Kanaan adda citeetii jira jechuudha. Qarooma Giriikii ka jedhu bal'inaan hanga ammaatti ilaalleerra. Kutaa itti aanu irratti qarooma Roomaa durii ka jedhu bal'inaan ilaallaa. Haala isaa walitti deebinaa. Peejii kana sheer sabskiraayib gochuudhaan hiriyoota keessanii hin gahuu hin dagatinaa. Namni tokko nama lama affeeruu hin dagatinaa. Galatooma.